Yooya ashamar kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kanarratti Oromoon maal gungumu ofiisaatti walitti kan jedhu akka biyyaatti kan jedhu torban isinii dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo isin waliin kan turu allalisaa dhaabaati. Egaa qophii gungumii torbaniin karaa Horni Miidiyaa isinii dhiyaatu kanarratti wanta Oromiyaa keessatti ta'u guyyaatti sa'aatii isaatti qabannee isiniif dhiyaana jechuudha. Ammas gara fuulduraatti sa'aatii ta'utti yookaan rakkinoota Oromiyaa keessatti ta'u daqiiqaa fi sa'aatii guyyaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Isinis gama keessaniin miidiyaa kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa qophiin gongomiinani torbeef kanaaf qabadhee dhufe immoo gidduu kana wanta wal dhabdee Tigraay fi Eertiraa gidduutti ta'u keessumaa immoo mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afeworqii gidduutti wal gaareffannaa amma ka'aa jiruuf keessumaa immoo wal dhabdee kana gidduutti mootummaan Tigraay keessa akka jiru beekamaadha. Isa kanarratti qophii gungumii koo keessatti argattu. Qabxiin biraa waa'ee Sumaalee fi Itoophiyaan Sumaaleen guyyaa kaleessaa ibsa baastee jirti jechuudha. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa kanarratti akkasumas immoo guyyaa har'aa Gindabarat keessatti dirooniin uummata ajjeese akkasumas waa'ee kitaaba Jawaar Mohammadii fi Amaara keessatti immoo lola adeemaa jiru irrattidha. Qophiin gungumii koo har'aa jechuudha. Isinis hanga xumuraatti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungumii har'aa keessatti keessumaa wal dhabdeen Abiyyi fi Isaayyaas Afeworqii jidduu jiru wal gaareffannaan kun ji'oota muraasa lakkoofsiseera. Keessumaa erga hulaa galaanaatii wal gaareffannaan biyyoota sadan keessumaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii Eertiraa, Masrii fi Sumaaleen jechuudha mootummaa Itoophiyaa irratti gaareffannaa isaanii yookaan biyyoonni ollaa kun irratti qoqqobbii kaasuu fi irratti mari'achaa turuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo guyyaa muraasaatti asitti immoo Isaayyaas Afeworqii fi muummee ministeera Itoophiyaa haala durii irra wal gaareffannaan isaanii waan hammaate fakkaata. Egaa wal dhabdeen isaanii kun hulaa galaanaa irratti haa ta'u malee inni miilanaa kun Tigraay keessatti warqee achi keessaatii yookaan waraanni Isaayyaas Afeworqii Tigraay keessa galee warqee achi baasee seeraan ala gurgurachaa jira kan jedhuu fi meeshaa waraanaa Tigraay Eertiraa keessaatii baasee Tigraay gashaa jiru kan jedhu irratti yeroof bakka bu'ee kan hojjechaa jiru yookaan mootummaa yeroo kan ta'e Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa baasee jira. Keessumaa immoo ajajaa waraanaa isaa yookaan immoo itti gaafatamaa ittaanaa Geetaachoo Raddaa kan ta'e wanti amma Eertiraan Tigraay irratti gochaa jirtu kuni humna keenya ol waan ta'eef mootummaa federaalaatti iyyachuu qabna kan jedhu ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen isaan gidduu jiru keessumaa Isaayyaas Afeworqii mootummoota darbaa jiran keessumaa bara wayyaaneen bulchaa ture sana keessatti wal dhabdeen isaanii sun yookaan haalaan hammaachaa turuun isaanii yaadatama. Inni kun marsaa lammaffaa waan deebi'ee dhufe fakkaata keessumaa bara mootummaa Abiy Ahmed Itoophiyaa bulchaa jiru kana keessatti. Kanaaf waggoota dheeraaf Eertiraa kan bulchaa ture Isaayyaas Afeworqii ammas gaareffannaa fi walqeeqnii fi lolli kun haalaan itti fufamoo lolli kun dhaabbatee dhuguma Eertiraa fi Itoophiyaan nagaa argatti kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Maaliif egaa Tigraay keessatti warqeen haalaan bakkoota garaagaraa jiraachuu mala akkuma isaan amma fayyadamaa jirani. Kanaaf meeshaa waraanaa seeraan ala Tigraay gashuu fi akkasumas immoo warqee fayyadamuun kun dhuguma kan jedhus wal nama gaafachiisa. Kanaaf isaanis wal dhabdeen isaanii keessumaa mootummaa yeroo kan ta'e Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el gidduutti torbanii wal gaareffannaa akkasumas ibsa wal irratti baasuun kun ammas akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kanaaf isa mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa kun wal dhabdeen achi keessatti jiru keessumaa Tigraay keessatti lolli haalaan akka hammaatuu fi wal gaareffannaan kun Tigraay keessatti ta'amaa jira jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru keessumaa warqii baasuun Eertiraan daangaa Itoophiyaa lixxee Tigraay keessa warqii baasaa jirtuu fi akkasumas immoo meeshaa seeraan alaa kan ta'e Tigraay gashaa jirtu kanarratti muummee ministeera Itoophiyaatti warreen mootummaa yeroo Geetaachoo Raddaa iyyachaa jiru. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa haala kanaan lolaan tasgabbeessu immoo karaa nagaa ta'ameetu tasgabbaa kan jedhu sun yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii koo lammaffaa ibsa Sumaaleen kaleessa Itoophiyaa irratti baaste keessumaati loltoonni Itoophiyaa Sumaalee keessa baay'inaan 5,700 jiru jedhamee irra deddeebiin mul'achaa turuunsaa yookaan dubbatamaa turuunsaa ni yaadatama. Kanaaf isa kanarratti Sumaaleen ibsa baaste kanarratti waa'ee loltoota irratti waan baastetti hin qabdu garuu wal gaareffannaan kun yookaan immoo qe'inni Sumaalee kun Itoophiyaa irratti haalumaan itti fufee jira. Kanaaf loltoota kanarratti Sumaaleen ibsa baastee dhuguma waraanni Itoophiyaa Sumaalee keessaa ni bahamoo hin bahu kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Maaliif keessumaa erga ulaa galaanaa irratti gidduu kana Turkiin gidduu galtee araaraaf taa'amee ture innis milkaa'uu dhabuunsaa ni yaadatama. Kanaaf
wanti amma Somaaliin ibsa baaste kana keessatti loltoonni achi keessa jiran sun Itoophiyaan achi keessa baaste ni gashiti moo hin gashitu kan jedhu wal nama gaafachiisa maaliif wanta achi keessa tataa jiru keessumaa loltoonni Itoophiyaa Somaalii keessa yoo ba'an nagaan Somaalee kun haala yaaddessaadha waan ta'eef ibsi kun walumarratti baafamoo nagaan bu'ee waraanni Itoophiyaa yookaan waraanni achi keessa jiru 5,700 jiru suni achi keessa ba'amoo hin ba'u kan jedhu sun yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii lammaffaa yookaan qabxii sattaanutti yeroon darbu guyyaarraa sababuma loltoonni yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan karaa nagaatiin galaa jira otuma jedhamuuti wal gaarreeffannaan gidduu kana keessumaati uummanni nagaan fi uummanni harka qullaa dhumaa jira jechuudha. Har'a ginde barat keessatti maatii guutuu yookaan maatii nama torballee bakka tokkotti drooniin har'a rukutee jira jechuudha. Gidduu kana keessumaati torbee muraasaati asitti waraanni yookaan waraanni Abaawoo keessuma gidduu gala keessaati sanyii nagaasatiin kan hoogganu galaa jira jedhamee karaa keessuma muumee karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin jechuudha. Keessumaa nagaa irratti hojjetanii yeroo isaa waliin mallatteessaa turan ni mul'ata. Garuu uummanni gama kamiinuu nagales waraanni Abaawoo gales galuu baates uummanni ammas rakkinumaaf dararaa adda addaa keessa jira. Har'a ginde barat keessatti lubbuun maatii tokko dirooniitti rashanamee jira jechuudha. Isa bichaa miti bakkoota garaagaraa keessatti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootiin uummata dararuu keessumaa uummata harka qullaa dararuun kun waggoota muraasaatti asitti haalaan jabaachaa dhufeera. Guyyaa lamaas sooshaal miidiyaa irratti kan isaan dudubbachaa turan keessumaa miidiyaa isaan irratti warri bilisiginaa jechuudha. Keessumaa Wallagga Lixaa keessatti illee yeroo isaan nu deeggaraa yookaan immoo Abaawoo Shanee galeera waan ta'eef gadi baatii simadha yeroo isaan jedhanii uummata giddiin yookaan dirqiin gadi baasanii rakkisaa turan. Isa kana keessatti immoo qeerroo fi qarreen achi keessa jiru nun isin hin barbaannu jedhanii sirba taane yeroo isaan muummee ministeera Itoophiyaatti sirbaa turanis ni mul'ata. Kanaaf humnaan dirqisiisanii akkasuma nama rakkisuun kun akkasumas immoo maatiin keessa waraana deeggara jedhanii yeroo isaan rashananii fi yeroo isaan ajjeessaa turan ni mul'ata. Kun wanta haaraa miti waggoota muraasaatti haalumaan itti deemamaa tureera. Kanaaf wanti har'a ginde barat keessatti ta'e keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo guyyoota muraasaa dura achitti warra kutuun isaanii keessumaa mootummaa bilisiginaa hojjetan ni yaadatama. Kanaaf sababii kanatti uummanni harka qullaa yookaan immoo maatiin daa'immanii fi maatii qeebuutu kan ta'e tokko har'a rashanamee jira keessumaa dirooniitiin jechuudha. Kun haalaan nama gaddisiisa keessumaa biyya keenya keessatti yookaan biyya keenya keessatti sababii waraana adda bilisummaa Oromootiin maatiin gubachuu fi dararamuun kun haalumaan itti fufee jira. Kanaaf wanti kun sababii beelaatti illee keessumaa Salaalee keessatti yeroo darbe akkasuma uummanni rakkataa fi dhiphachaa turuun sun yaadatama. Keessumaa sababa waraana adda bilisummaa Oromootti uummata harka qullaatti dhukaasu meeshaa gurguddaa akka nama daangaa loluutti rakkisaa turuun sun yaadatama. Ammas wanti har'a ginde barat keessatti ta'e kun haalaan ulfaataa fi haalaan kan nama yaaddessudha. Wanti kun ogummaa waraana adda bilisummaa Oromoo laga jiru galee uummanni kun sababii waraana adda bilisummaa Oromootti uumamuu hin dhumu kan jedhu kun ammas gaaffii guddaa ta'eera. Maalumaafuu uummata keenyaaf nagaan haa bu'uun abdii keenya yookaan immoo hawwii keenya isa tokkoffaadha. Isatti aansee kitaaba gidduu kana yookaan immoo qondaala siyaasaa kan ta'e Jawaar Mohaammed irratti gaarreeffannaa fi qe'ee garaagaraa ka'aa turuun isaan yaadatama. Keessumaatii mootummaa karaa mootummaas ta'e karaa qaamota garaagaraa keessuma sooshaal miidiyaa irratti dudubbataa turuun isaa ni yaadatama. Isa keessatti Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabboonee barreesseera. Kitaaba hin gaabbuu kana keessatti gaabbuu qaba ture faa kan jedhu yookaan akka fiilmii tokkotti namoonni ilaalaa jiran ni jiru. Namni kitaaba yeroo barreessu seenaa dhuunfaa isaa irratti hundaa'eetidha. Kitaabni kamiyyuu kan barraa'u namni kamiyyuu yoo dookumentarii ta'e malee seenaan dhugaa kan ta'e kan namaaf yookaan immoo saba hundumaaf kan hojjetu hin jiru yoo dookumentarii dhugaa irratti hundaa'e hojjetame irraa kan hafe malee kitaabni barraa'u kamiyyuu seenuma ofii irratti yookaan immoo rakkinaa fi dhiphina gidiraa akkasumas wantoota garaagaraa uummanni dabarsee ofii dabarsan irratti hundaa'ee kitaabni barraa'u malee akkasumatti hin barraa'u. Kanaafuu kitaaba hin gaabboodhee barreesse kana keessatti Jawaar Mohaammed gaabbuu qaba ture faayidanii yeroo isaan arrabsanii fi yeroo isaan qeeqan ni mul'ata. Namni kamiyyuu wanta sammuu isaatti dhufe wanta yaada isaatti dhufe barreessuun mirga isaati jechuudha. Kitaaba barreessuun immoo nama gaafatanii barreessuun kun ammatti baratama waan dhufe miti. Kanaaf namni kamiyyuu itti gaafatamummaa ofiisaa fudhatee kitaaba barreessa. Kanaaf sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti arrabnii fi qeeqni guddaan ka'aatee jira. Guyyaan eebba kitaabichaas guyyoota muraasa qofa tafe. Kanaaf qondaalli siyaasaa kun gaabbis dhiisee seenaa mataa isaa irratti hundaa'eeti barreesse waan ta'eef amma kanatti gama kootiin gaarreeffannaa fi akkasuma arrabsoon kun qeeqni kun wanta barbaachisaa qaba natti hin fakkaatu. Isa dhumaa fi yookaan immoo gonkummii gosa dhumaa fi isa xumuraatti yeroo darbu finxaala Amaaraa gidduu kana ammas lolli mootummaa bilisiginnaa kanaa fi faannoo gidduutti haalumaan itti fufee jira jechuudha. Keessumaa Amaaraa kana keessatti bakkoota garaagaraa keessatti innis uummata rakkisuun isaa waan hafe hin fakkaatu warra finxaala Amaaraa
yookaan immoo uummata Amaaraaf jennee lolla jedhan suni kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti kan mootummaa amma aangoorra jiruu fi findaalee Amaaraa gidduutti bakkoota garaagaraatti wal boojii fi wal ajjeesuu fi akkasumas immoo qabeenya wal saamuun kun ammas haalumaan itti fufee jira. Kanaaf mootummaan gama isaatiin faannoo boojaan jira isa kaan harkaan qaban jira isa kaan ajjeesaan jira yeroonni miidiyaa isaaniitti bahanii odeessanii mul'ata. Gama isaaniitiinis faannoonis bakkoota garaagaraatti waraana mootummaa kan ajjeesaan jira akkasumas adabaan jira meeshaa gurguddaa irraa fuudhaa jira jedhee yeroon siyaasa fayyadamee bakkoota garaagaraatti dubbatamaa jiru ni mul'ata. Kanaaf siyaasni faannoo fi mootummaa bilisiginnaa jidduu jiru akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo amma laga jiruu fi isa galee wajjiraan siyaasni kun xumura argatee inni faannoon kunis harkaan qabamee dhumee mootummaan kun aangoorra turamoo faannoo kanatu aangoo qabatee mootummaa kana kuffisee injifannoo argata kan jedhu wallama gaafachiisa. Maaliif akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo kan abaa'oo shanii balleesseera jedhee mootummaan siyaasa fayyadamu akkasumas immoo faannoo balleessuu fi balleesseera jedhee bakkoota garaagaraatti dudubbata yookaan irra deddeebiin ni mul'atamaa jira. Kanaaf wanti kun siyaasuma ta'eetu itti fufamoo oguma guutummaa Oromiyaa keessatti fi guutummaa biyya keenya keessatti nagaan argama kan jedhu yeroon kan ilaalu ta'a. Kanaaf gungummii koo bakka tokkotti qabee yookaan sa'aatii qabu fayyadamee yeroon sunitti immoo waldhabdee mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afeworqii gidduutti keessumaa warqii Tigraay keessa baafatee mootummaan heektaraa gurgurachaa jira jedhee mootummaa yeroo kan ta'e Geetaachoo Raddaa iyyachaa jiru irratti muummee ministeera Itoophiyaa akka nu laalu yookaan akka nu birmatanii iyyannoo isaanii dhageessisaa jiru jechuudha. Gama biraatiin Somaaleen kaleessa ibsa baasee jira keessumaa waraanni Somaalee keessa jiru akka bahuuf hin baane kanarratti ibsa waan baasee hin qabu. Garuu waan achi keessatti jiruuf ibsa baasee jira keessumaa mootummaa Itoophiyaa irratti jechuudha. Mootummaan Somaalee sarara darbee guyyaa har'aa ganda barat keessatti gaa mootummaan yookaan mootummaan bilisiginnaa uummata nagaa yookaan nama mana isaa keessa jiru dirooniitiin rashaneera jechuudha. Sattaansee waa'ee kitaaba qeeqa gidduu kana qondaala siyaasaa Jawaar Mohaammed irratti bakkoota garaagaraa keessumaa sooshaal miidiyaa irratti deemuuf arrabsoos akkasumas immoo jechaan taane itti darbatamaa jiru keessumaa kitaaba isaa hin gaabbu jedhu kanarratti itti yaadan taanee fi ilaalchan taaneen bakkoota garaagaraatti namoonni dubbachaa jiru. Kun immoo yaada dhuunfaadha yookaan immoo kitaaba namni barreessu immoo nama dhuunfaadha waan ta'eef amma kanatti arrabsoon barbaachisan natti hin fakkaatu. Isa dhumaatti yeroon darbu fintaalee Amaaraa keessumaa Amaaraa keessatti lolli mootummaa bilisiginnaa jiran haalumaan itti fufee jira jechuudha. Kanaaf warri faannoo uummata Amaaraaf qabsoonedhaan kunis gama isaanii itti jabaachuunsaa waan hafe hin fakkaatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromoo miidiyaa qophiin gungummii bakkoota garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota ollaa kan ta'an immoo keessumaa Isaayyaas Afeworqii fi Abiyyi irratti kan xiyyeeffate. Kabajamtoota daawwattoota Oromoo miidiyaa qophiin gungummii qorra biyyoota ollaa akkasumas biyyoota keessaa akkasumas immoo yaada dhuunfaa namoota irratti kan xiyyeeffate yookaan immoo kan qopheeffate kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture.